بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كنا كاكدني في سديس ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام. درسي كان درا كاكدني تربيس كيستي هجرة إيقلتي هجرة برني akka waliigaltee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waggaa 18 ummata ansaaraa nama 75 wajjiin waliigaltee bakka aqabaa jedhamtutti guyyaa hajjii karraa boodaa waliigaltee godhanii akka hijiraa bahanirratti waliigalan jenne saniin boodaga rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amrii baasanii akka namni hunduu muslimni hunduu bakka jirurraa madiinatti fuula deebi'ee achi godaanu. ji'a lama keessatti namni hunduu dhume achi deeme nama sadi malee sadeen sun rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaami abubakar siddiiqii fi ali ibn abi xaalib radiyallahu anhum waardaahum. namoota kana hundayyuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam asirraa qopheessanii akka namni hunduu deemu sagantaa baasanii sagantaa saniin namni hunduu dhokatee dhokaanan namni hunduu akkasitti yaa'a. rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam warra ifii nagaya baafatuuf lubbuu ifii nagaya baafatuun laalle ummata muslimaa ka jiru san dura nagaya baase eega isaan nagayaan achi gayanii quba qabaatan rasuulli rabbi deemsa ifii eega sii sirreeffatan. hoggaana khayri jechuun hoggaana gaarii jechuun ka akkasiisan jenne eega siigaa osoma rasuulli rabbi akkasi jiran ummanni qureeshaa murtirra gayan rasuula rabbi ajjeesuuf kana hundaa darsii dabre keessatti dubbannee turre. akkaataa isaan itti ajjeesuu sirreeffatan dubbannee akkaataa ammoo rasuulli rabbi itti jalaa bahe dubbannee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaara thawr keessa goda jiru tokko achi guyyaa sadi achi oolan jenne guyyaa sadeen kana bifa kamiin oolanii dubbannee turre. namni dhihana fiduuf eenyu, namni oduu fiduuf eenyu, namni ammoo akka faanti dhihana kanaati faanti oduu kanaa baddu bifa kamiin horii irra tiksanii bifa kamiin balleessanii dubbannee turre. guyyaa sadi achi oolanii halkan sadi achi bulan halkan afraffa'a acheessanitti namni walgaye yeroo san rasuula rabbiitiif abubakar duraanuu achi jiran caamir binu fuhayran kaadima isaaniiti achi wajjiin jira. namtichi kun ka jaraan haa deemuuf qopheessan abdullaahi ibnu urayqit jedhama maqaan isaa. kaafira inni kiraa kennanii fi guddoo lafa beekaa mallaqa fudhatee jara kararra dabarsa jechuu karaa bakka geessa. halkan sadeessoo halkan sadi eega isaan bulanii achi itti dhufe yeroon inni dhufe halkan isniinaa guyyaa jimaataa bahaniin isaan rasuulli rabbi alayhi salaatu halkan jimaataa achii socho'anii gaara san seenan. jimaata achi oolanii sabtii oolanii ahada oolanii halkan isniinaa san itti dhufe jechuu halkan sadeessoo guyyaa sadeechi keessa oolanii halkan sadeechi keessa bulanii halkan sadeessoo halkan isniina akka lakkoofsa islaamatti halkan guyyaa durattu isniina jedhama. fakkeenyaaf yoo boru isniina taate halkan boru duraa kana akka faranjii kana duubarra lakkaawan faranjii amma yoo guyyaa kana fakkeenyaaf amma sabtii oolle halkan sabtii halkan kana halkan amma akka biyya kiyya jedhama halkanan jiru kana sabtii jedhama. akka islaamatti akkasii miti dura lakkaawan halkan yeroo aduun dhiiturraa lakkaawama. halkan walqixa irraa akka faranjii kana lakkaawanii yeroo aduun dhiiturraa lakkaawan jechuun halkan isniinaa kama baatiin dhalattu san fakkeenyaaf halkan isniinaa halkan sun ammoo eegaltii ji'a rabiicil awwal eegaltii ji'a rabiicil awwal maal 27 ji'a safar achii socho'an jenna guyyaa 27tii ka 8tii ka 9 jechuun guyyaa jumaataa sabtii ahada achi oolan jiin irduu jira jiin irduutu dhume
guyyaa tokkoffaa ammoo halkan isniinaa kana borumtaa isniina tokkoffaa ji'a rabiicil awwal halkan sun tokkoffaan ji'a rabiicil awwal sun 16 ji'a Septeembar bara 622ti 16 ji'a Septeembar ji'a sagleessoo jechuu 16 ji'a sagleessoo bara 622 jira barreessa 16 ji'a sagalii 622 akka lakkoofsa hijiraatti lakkoofsa amma 2011 jedhamu kana gaafsan 622 jechuu guyyaan sun guyyaa 16 ji'a sagleessooti halkan san namtichi kaafiraa ka karaa beeku kun Abdullah ibn Urayqit geejjiba isaanii gaala isaanii diboota lamaan kormaa lamaan gaala ka isaan hayaabbataniif qopheessan kaan fide achitti dhufe yoos halkan saniin achii bahan maal yeroo san Qureesh barbaaddee lafa mara deemtee dhabdee sabrite garuu haa sabrituu malee murtiin isiin dabarsite tokko namni jara kana ajjeese mataa tokkorratti gaala 100 argata yoo jiraa fiddellee gaala 100 argatta yoo ajjeeftee meeytii isii mataa isaa fiddellee gaala 100 argatta ummanni immoo ummata baadiyaa ka shifta'aa ka karaa muratu nama shifta'aa ka meeshaa namarraa hatuuf yaa'u ka yoo nama tokko ajjeefte gaala 100 sii kennina jedhaniin egaa hagamtakka ka beela qabu sanuu gaala sanitti dheebuu qabu hagamtakka gaa namni hunduu waraana ta'ee gaara keessa deemee barbaadan jara biyyi guutuun jechuu arabni guutuun labsa kana araba hunda gosa hundaanuu dhaqqabanii jiran gosa silaa makkaaf madiinaa jidduu qubattu hundaanuu labsa kana dhaqqabanii jiran gosoonni gugurdoon egaa makkaaf madiinaa jidduu qubattu akkuma asirraa ka'uun Khuzaa'attu as'aana Qureeshitti eegasii Ghafaari eegasii Muzeyna eegasii silaa Khazraji Oosi Moggaa Juhayna jira Suleymi jira akkasit egaa gosoota kana maraanuu gayan namni nama kana ajjeese yookaan jiraa qabee fide gaala 100 mataa nama tokkorratti argata rasuula irratti gaala 100 Abubakar Siddiq irratti gaala 100 dubbiin tun egaa dubboo diqqoo lafaa guddoo lafaa jeeqxe akka gaarii amma gosa mara keessa deemuu hin dandeettu ati yoo simaa nagayaa kan amma fotoon kan kee karaarra bahee namni si fide miiliyoona tokko argata yoo jedhan manaa gabbahuun sitti nafne simaa nagayaa kan guyyaa san turraa sii booda manaa gabbahu fatuma tan ta'e televizhiinirra gadhiisanii namni nama kana arge yoo nama kana gartan bilbilaa jedhanii namni bilbilee nuu hime immoo miiliyoona tokko argata yoo jedhan manaa bahuu sii hafe mannummaa nus hin fuudhu manaa bahuu dhiisi mannummaan kee jirtu sunus hin fuudhu dubbiin dubbii xiqqoo miti jechuu kiyya rasuulli rabbi duba alayhi salaatu wassalaam akkam godha amma waan kana yeroo boolla keessaa bahan makkaan tun kibba madiinaa jirti namni makka aka'ee madiinatti deemu kaaba deemuu qaba kaaba qajeela jechuu isaan maal godhan yeroo boolla keessaa bahan amma isaan kibba magaalaa jiran duraanuu gara madiinaa hin deemne gara yaman achi gad deeman gara kibbaa deeman ammallee boolla keessaa baanan garuma kibbaa dabran fuulduruma deeman jechuu gara kibbaa san haguma duraanirra achi fagaatan jechuu eega fagaatanii achirraa fagaatan gara kibbaa qajeelanii akka nama faallaa madiinaa deemuu jechuu gara kibbaa qajeelanii eegasii gama dhi'aa deebi'an gamni dhi'aa kun egaa gama baharaa ka jidda'aati achi gama jiddaa baharaa kana fuula deebi'an jechuu amma namni achi isaan barbaadu hin jiru manni karaa madiinarra ol barbaadani asii karaa madiinaa kanarra karaa jiddaa kana gama dhi'aa fuula deebi'an gama dhi'aa fuula deebi'anii asiin achi barbaadan jechuu achi deemanii osoo bakka Hudeybiyyaa jedhamtu ta'e yeroo boodaa waggaa 5 keessa rasuulaa fi Qureeshitti wali bu'uu geettee itti waliigaltee mallatteessan san hin gahin jala Hudeybiyyaan ol deebi'an achirraan karaa jamuum kanaan deebi'an oramba
amma maal godhan jiddallee hanqatanii karaa Makkaa silaa Madiina deemu kanallee dhiisanii jidduu kanaan deebi'an jechuu jidduu kanaan ol deebi'an namtichi akka gaariitti lafa beeka akkasitti deemeen fuulmu dura deemanii karaa gaa Usfaan kana deemanii eegasii ganda Amaj jedhamu keessa bahanii eegasii ganda Qudeed jedhamu bahanii gooroo Kharraar jedhamu bahanii eegasii Saniyyatul Murraa lafa jedhamu bahanii eegasii Liqfaa bahanii Madlajil Abaabiid lafa jedhamu bahanii akkasi deemanii haga deemu bakka Qubaa jedhamtanaan gadhaabe guyyaa sadeessoo eega guyyaa sadi deemaniin booda yeroo isaan kiiloomeetirii 130 kutan Makkarraa kiiloomeetirii 100 kiiloomeetirii 500 deemuu hedan isaan keessattuu karaan isaan deeman kun jajallaa ta'a kiiloomeetirii gara 600 itti gahuu heda karaa qurxattu kiiloomeetirii 450 karaan qurxaa karaan ammoo jalluu kati wahirraa baqataa gaara keessa deemtu kun fagoo si dheerata yeroo isaan guyyaa sadi deemanii qubsuma lafa Khuzaa'aa keessa dhufan kiiloomeetirii 130 Makkarraa fagaatanii dadhabanii isaanii ka jiru namtittii takka ta mana qabdu ta karaa gubbaa qubattee jirtu irra dhufan irra dhufnaan lafti isii yeroo san qubattu ganda Mushallal jedhamu aanaa Qudeyd kana keessa jirti achitti isii tana biratti mucjizaan tokko argamte mucjizaan kun mucjizaa gaasilaa namni hunduu beeku tokko karaa kana mucjizaa hedduutu argame do rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam hijiraa deeman mucjizaa argamte irraa tokko mucjizaa bakka sanitti namtittii isan biratti argamte ummu Macbad jedhamti maqaan isii yeroo dhufan dhihanaa fi aanan waanuu keenya jennaan womaan qabu jette harkaa aanan nu ilmi jennaan horiin nurraa oolan bu'e laafee asii wama takka aanan hin qabanii gamana bobbaasanii gooruma kana keessa jira horiin womaa aananis lafaan qabu jette yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam re'ettii takka ta re'ee wajjiin bobba'uu dadhabdee laaftee manatti hafte jechuu horiin horii wajjiin bobba'uu dadhabee laafe hagam takka du'aa tahuu isaan beektan isinu tana argee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isii tana nu ilmi jedheen yoos maal jette yaa namtichan tun re'ettii aanan qabaatte aanan elmamuu aanan isirraa elmamuu dhiisi horima wajjiinuu dheeduu dadhabde gabbaatee waa dheeduu dadhabdee ciifti du'u jirti isiinuu maal edhaa si elma jetteen hayya naa hayyame jedheen anat irraa elmataa anattu irraa elmataa naa hayyame jedheen hayya elmadhu jetteen yoo warra argatte re'ettii laaftittii taan ta lafaa ka'uu hin dandeenye ol kaasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ol kaasanii yoo isiin kaate du'aa itti godhanii gurduu isi'ii akkana rigan gurdhuyyuu hin qabdu muchi goggoge waa takka aanan hin qabdu re'ettiin yoos gurdhuun guutamte gaddeemte guutamte yoosuma aanan mucha guutanii rasuuli rabbi qodaa fuudhee itti elmanii qodaan guutama kabira elman ima guutama kabiratti elman ima guutama waan mana jiru hundaa ni guutan yoos isaan dhuganii Abubakar Siddiq dhuganii warri wajjiin deemu kun hunduu dhugee isiinis dhugde haga hafes weelkaa isii hundaa guutee fi eegasii re'ettii taaniin akka duraan jirtu deebi jedhanii rabbiin guddaan gurduu keessaa deebisee akka duraan jirtu deebite biraa deema rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajabdi intaloota dhaabatteetuma jara daaqwattu guma isaan dalagan kana hagammaa sammuu isii keessaa bahuu dadhabe san dhufe dhiirsi isii horii alaa fide re'ee galche galaan mana hundayyuu aanan guutan namtitti ana falfalamemo wanni kun aananuma dhugaati maaltu fide aanan garamii dhufan aboo nama barakaa qabu tokko nu dhufe ardha beeyta akkana naan jedhee akkana jedheeni akkana hojjatee kunoo aanan mana guutanii akkanatti ciisanii aboo nama akkam sun nama akkana yaa aboo namticha
dhugaa dubbatu ka baanan ka qureesh namni isii ajjeese gaala 100 argata gaala 200 argata jedhe isa san tahuun dhabu jedhe hagasi bira dabranii fuuldura deeman yeroo isaan haga tokko deeman nama tokko jira namoota arabaa loltoota beekamturraa tokko Suraaqaa ibnu Maalik jedhama maqaan isaati nama beekama guyyaa tokko olluma isaanii keessa jedhe isa ka taa'ee maanguddoo wajjiin haasa'u namni wahii dhufe ciha'aa dhufee namni wahii aboo warra imaltaa'u karaa baharatti kalaawu kanarra yaa'u arge jarritu yoo allaalu warra qureesh barbaadaa jette san tahuun dhabdu nu kaasaan barbaannaa jetteen abbafiitin dhuftee ijoolleen yoos Suraaqaan maal hojjete akka dubbiin dhugaa taate galteef garuu akka dubbiin dhugaa taate galteefi maal godhuu murteeffate horii kana 200 ishii fudhatuu qofaafi jara tana ofirraa hambise yoos maal jedheen jarana suusanii miti warra abaluuti jedhu kunoo ganda abaluuti ka'anii ganda abalut deemanii anattu wal quba qabnaa kunoo itti dhaqee dubbisee akkasitti biraa hafe ana quba qabaawomaa sanii miti firaa taa'aa jedheen jaraan akkasii jennaan namuu firaa taa'ee haasawa fi gore hujii fi gore dhiqo haasofsiise yeroo isaan haga tokkof dagatan akka nama mana fi deebi'ee mana fi seenee kaadimtittii isaatiin maal jedhe waraana kiyyaa fi seefii tiyyallee alannaa baasi farda kiyyallee kooraatti uwwisi bakka akkana naa geessi jedheen tolon fuutee farda alaan dabarsitee karaa biraa geessiteef inni akka nama fincaanuu ganduma keessaa bahee bakka fardi jiruufi dhaqee farda fi koree itti cehe amma inni beekamaa jegna beekamaa jara lachuu ifuma ajjeesee waan hunda fudhatu barbaadeema yeroo inni cehe achiitti kalaaye Abubakar Siddiq aslaala na laala jedhe Abubakar Siddiq nabi Muhammad ammoo takkalee nan laalle jedhe quraana rabbii qara'u male takka nan laalu jedhe Abubakartu na mil'ate yoos Abubakar Siddiq maal jedhaa rasuula rabbiitin yaa rasuula rabbii Suraaqaa nu dhaqqabe kunoo Suraaqaan dhufe nu dhaqqabe kunoo waraana fi hidhatee dhufe akkam taana yaa rasuula rabbii jedhaan rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam hin dubbatan quraan rabbii qara'u male yeroo fardi itti as kalaaye fardi dhufee lafti liqimsite lukti isaa lafa seente socho'uu dadhabe fardi yoo lukti lafa seente maal hojjete lafti siraa lafa dhoqqee qabduu miti rifatee amma irraa bu'ee farda kaase keessaa baase fardarra deebi'ee ammallee cehe yoo inni as cehu ammallee fardi liqimse lafti liqimsite ammallee maal jedheen amma aboo jarutun jara baddu rabbi maan isaan qarqaaruun dhabu jedhee amma shakkiin itti seente maal jedheen jaran isin lakkisaa rabbii keessan naa kadhadhaa jedheen akka fardi lafa keessaa naa bahu hayee jedhe rasuula rabbii kadhateef keessaa baafatee dugdu duuba deebi'ee achiitti as deebise ammallee farda ceese achiitti gallakkise as yoo inni rasuula rabbitti kalaa'e ammallee akkuma jiruu lafti liqimsite yoo segaa warwaatee abootun narraa dhuga'a eeganaa isinitti hin deebi'u rabbi naa kadhadhaa jedheen rabbi keessaa baase yoos maal jedheen rasuuli rabbii aboo rabbii hankee sodaadhu amantiin dhugaa tana rabbii hankee amantii tana qabadhu jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedheen amantiin qabadhu garuu takka ballama sirraa fuudha jedheen karaa kanaan akka namni biraa faanatee isaan dha'ee karaa kanaan isin hin dhaqqabne ballama sirraa fuudha jedheen karaa kanaan isin tiksa hayyaa nu tiksi jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam karaa kanaan nama faana dha'ee gara biraatii dhufaa jiru karaa kanarra as dhaabatee hundayyoo anan laalee dhufe warri warra sanii miti nama biraatii kunoo achirraa dhufan achi yaa'anii jedhee achirraa deebisa hunda meelaala ikhwaanii hikmaa rabbi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos maal jedheen yeroo inni hagas ballamarraa fuudhee biraa deebi'e aboo Suraaqaa jedheen
guyyaa tokko dhufuu jiraata jedhe ka zahaba kisra ati uffattu kaayattu harkatti suwaara jechuun akkana akka sa'aatii kana harkatti hidhatan ta mootichi kisraa guddichi kun harkatti hidhatu jira ta zahaba ta alaama mootummaa isaa agarsiiftu jira isiisan jedheen guyyaa ati hidhattu dhufuu jiraata jedheen allahu akbar meelaala ikhwaanii nama aalamni hunda isa barbaadu kanamuu dhiiga isaa jiksanii namni isa ajjeese gaala 100 argata ka mukaa fi bineensafonni gaara keessaa jirtu martu akka waan si barbaaddu si jirtu isii akkasi jirtu hamilee kana qaban rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhokatanii biyya fi keessa jiraachuu dadhabanii waa hela dhabanii qofaa fi gaara keessa deemanii akkana baqatan sanii wajjiin mootummaa aalamaa yeroo san irri guddoo caphiinsaaf kufiinsa isiin kuftuuf gaaf isiin kuftu ammoo akkam taatii san haasawa laalme haasawa guddaa kunam waan ajaa'iba rabbii suraaqaan kun in dhuga'eessa dubbiisan in kijibsiif hayawaan gootu jedheen yaa muhammad naa barreessi jedheen waan kana waan jettu kana naa barreessi jedheen soole rabbi barreessaa fedhee achi wara kaldhoo irra barreessan zamana sanii kaldhoo fuudhanii irra barreessanii kennaniif akka yoo ati duute booda kan kee wanni kun ka argamtu taate mootummaan sun ta kuftu taate namni ummanni naan dinne gaafsan jechuusa laa waan ajabaa akkasi dhuga'eesse bartuun jala dhuga'eesse jechuun nam akkasi dhuga'eesse sanii waliin ammallee ittiin amanne akkini dhugaa dubbatu beeke ballamarraa fuudhate waraqaarraa ballatteeffate sanii wajjiin ittiin amanne ammoo eegasii ture waggaa 8 eegasii ture kufrii keessa suraaqaan eega fatxii makkaatiin booda amane suraaqaan karaa san dhaabatee nama silaa booda sanii dhufee achirraa dhufu mara achirraa deebise nasrii guddaa tokko rabbi ummataa godhe san nama achirraa dhufu hundaa karaa san dhaabatee achi deebise laalame waan ajaa'ibaa sa'a tokkoon dura isaan ajjeesuuf murteeffatee ceha sa'a lammataa ammoo isaan dhaabatee waardiyeessa isaan tiksa jabeenni rabbii kana namu si ajjeesuuf sagantaa baafate sa'a tokko dura si ajjeesuuf deemu sa'atti aantu akka inni si tiksu godha rabbiin guddaan sa'atti aantu akka inni si tiksu godha dandeettiin rabbii hagas geetti laala yeroo gabaabduu keessatti waa hagam jirjiira rabbiin oduun amma aalama keessa torbaan kana guuttee jirtu oduu Zeen al-Aabidiin bin Ali namni isa faana dubbatu tokkolleen inuu hin jirre waggaa 23 ka nama dubbate bakka inni itti dhabame namni hin garre daqiiqaa gabaabaa keessatti rabbiin wayaa maraa irraa mulqee ilaala akkam godhe dandeettiin rabbii san ka amma si barbaadu si ajjeesuuf kana waardiyaa sii godha deebisee rabbiin guddaan ammoo nama ajabsiisu jegnumaa rasuula rabbii abdii rasuula rabbii subhaanallah ka waa takka irran kaayan waan silaa rabbiin natti erge na qabatti wanni biraan an tuqxutti amananii deeman fuuldura deeman rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam fuulduratti deeman yeroo isaan kalaawan achi gara madiinaa namni tokko gosa aslam jedhamtu dura taa'aa gosaati bureyda ibnul huseyb jedhama yeroo dhaamsi gaala 200 kun isa gaye sirreeffate nama 70 waraana qopheeffatee karaa hundaa hidhee akkasit eege maal jedhe silaa gara deemee booda madiinumaaf deemaa mi'ee anilleen ka karaa madiinaa qubatu anaa mi'ee karaa kana hundaa gosaan hidha akkasitti eegaa jedhe soonni akkasit eegu itti himanii kunoo jarri karaa kana dabarte jedhanii nama 70 qabatee waraana horii kana fudhatuuf
dhufe yeroo inni dhufe marsan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo isaan marsan subhaan allah yeroo isaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam marsan rasuuli rabbii dhaabatanii amantitti yaaman babureyda rabbiin kee sodaadhu du'uu jiraatta duutu ammoo waan hojjettu kana rabbiin si gaafatuu jiraata waan hojjette kanaan galata galfamuu jiraatta waraana si jalaa kanaaf gosti si jalaa tun hunduu si jalaa hafti fuula rabbii dura qofaa hankee dhaabatuu jiraatta yaa boonduuta durri kan kee qabri booddeen kan kee ajala du'a si ari'aa jira fuula rabbii dura dhaabatta amantii tana fudhadhu jedheen amantii haqaati namticha ajjeesuuf marsee dhaabataa beekaasi waan ajaba bolle ajjeesuuf marsee dhaabata inni talmee abdii hagam geettu qabamee rasuulli rabbii kun alayhi salaatu wassalaam nama 70 isin ka nama 3 sadeen akkama sadeen hidhannoo qabna sadeen waraanaa mi beeki kun nama sadeen nagaya nama 70 ka dhufee si marse si ajjeesuuf si deemu teettee dacwaa rabbi itti gootati waan amantii irra qaraata quraana irra qara dacwaa itti godhe jarri isaa akkana haasawu ajjeesuun dadhabte dhaabatanii caqasanam hagni dubbii fixatu nama tajjeesuuf itti deemtu ka ammoo waan gaarii si yaamu waan nama rakkisaa takka bara dhaabatanii caqasan jarri haasawa itti oofan osoo itti haasawan hundi isaanii amanan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wallahi hundi isaanii amanan namni 70 bakka takka rasuula rabbi akkas arganii hin beekan san namni 70 guyyaa tokko bakka takkaa dhaabatanii takkaa ittiin amane rasuula rabbitti nama tokkoon sanuu waggaa hagam mee maal jenne waggaa kurnyaffa'aa guutuu hin jenne waggaa kurnyaffa'aa guutuu gurbaa tokko qofa xamane hin jenne subhaanallah laalam addaas qofa xamane yoo tuute jinni itaan irraa hambifne namoota armaan dura nu baran hin beeyta waggaa hagamii nama 3 calla xamane waggaa hagana nama 4 calla waggaa guutuu nama 4 xamane jenna daqiiqaa takka keessa namni 70 amanuun armaan dura hin jirtu jechuu milkii hagam geetu eegas egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam fuulduruma deemanii osoo madiinaan dhufin dura gaa bakka amma qubaa jedhamtu qubaan amma ganda madiinarraa tahe tokko masjidul qubaa ima keessa jiru kan qubaan tun ganda madiinarraa tahe tokko amma zamana san ammoo madiinarraa ala jirti magaalaa biraati zamana san magaalaa waan xiqqoo taate magaalaan madiinaa jedhamtu sun zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam zamana rasuulli du'iyyuu hatta haga masjidni amma irra jiru kana masjidni rasuulaa irra jiru kana haga masjidni irra jiru san magaalaan guutuun haga masjidni irra jiru santu magaala bar zamana islaamni marti jiraatti bahe mootummaa islaamaa waggaa hagam taate rasuulli gaafa rasuulli du'u alayhi salaatu wassalaam magaalaan haga masjidni amma irra jiru kana naannoon masjida mogga'aatun hunduu magaalaa ala gaafsan hundaa isin amma seenaa gubbaa laaltan oorruu abaluu jedhan oorruu abaluu bakka amma mana fincaanii kamaal jedhan kun martuu oorruu abaluuti ganda abaluuti magaalaa ala wanni kun duuba gaa qubaa dhufan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa 8 booda qubaa dhufan ama guyyaa tokkoffaa ji'a rabiicil awwal achirraa socho'an jenne tokkoffaa ji'a rabiicil awwal guyyaa isniin halkan isniina achirraa socho'an isniina marroo sanii dhufan guyyaa 8 ji'a rabiicil awwal jechuu qubaa dhufan 23 ji'a Septembar qubaa dhufan bara 1622 wareefimne yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qubaa qubatanii achitti hafuura baafatan
guyyaa afur achi oolan isniin achi oolanii salaasaatti aanu achi oolanii arbicaa achi oolanii khamiisa achi oolan guyyaa afur achi oolan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam qubaa guyyaa afraan achi oolan san masjida qubaa amma jedhamu guddicha kana achi ijaaran masjida amantii islaamaa keessatti duraa ijaarame tokkissan masjidni duraa ijaarame rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam keessa salaate masjida qubaa san guyyaa afraan achi oolan san ijaaran guyyaa jimaataa yeroo geette rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam chirraa socho'an ummanni baay'ee dhaabatee gaa warri madiinaa eega chirraa socho'an rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam madiinatti nagayaa fayya'an ummanni guutuun bahe hidhate hidhannoo fi if bareechisee akka guyyaa iidatti namuu wayaa isaa ta'e irra bareedduu uffate ijoolleen taphata dubartiin wallisa namni hagam ga'u gammachuu hagam geettu mul'isa kun wani hidhannoo waraanaa uffate akkasitti jabeenna fi mul'isa dhaabatanii akkasitti ala eegan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam dhaabatanii ala eegan guyyaa 12 ji'a rabiicil awwal guyyaa 8 qubaa dhufenneeni guyyaa afurachi oolee guyyaa 12 ji'a rabiicil awwal madiinaa seenan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam makkaa namni hunduu mana hunda keessa barbaadanii namni hunduu isa ajjeesuuf barbaadu madiinaa ammoo namni hunduu bahee akkasitti makkaa dhokatee halkaniin keessaa luqqa'ee goda keessa seene bakkatti seenu dhabee hagam rakkatan rabbiin san keessaa baase ummanni dhaabate gosti guutuun akka jirtu ummanni guutuun akka jiruun dhaabatee akkasitti rasuula rabbii eege alayhi salaatu wassalaam namu gosti martuu balbalti martuu namni hunduu mana kiyya qubadhu jedha yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam narra qubadhu jedha yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam so darsii keenya ka ardhaan xumurreen dura hijira rasuuli rabbii bahan kana waan gabaabinaan haga tokkorraa fayyadannu laallee achirratti dhaamna rabbi ee jedhe sun maal ikhwaanii yeroo dura rabbiin guddaan hijiraa bahe jedheeniin irra haga isaan bahanii madiinaa dhufan jidduu kaname yoo qabnee laalle tokkoffaa waan tokko yoo hojjetuu barbaadde waan saniif qophaa'uu qabda sababaa wahiitiin dhufuu qabda jechuu yoo fakkeenyaaf bilisummaa barbaadde waan san nama agarsiisaa takka dalaguu qabda lafaa kaatee gara aanteetteetuma yaaduu miti yoo diina jalaa bahuu barbaadde akkaataa itti jalaa baatu san ati sirreeffatuu qabda saganteeffatuu qabda rasuulli rabbi san hojjete abubakar siddiiqiin dhaqee wal mari'ate aliyyi manatti lakkise waan hagam sirreessanii eegasii karaa bahanii akkaataa itti dhokatan eega barbaadinsi isaanii sun qabbanaa akkamitti keessaa bahanii karaa kan bahanii akkamitti wanni kun martuu sagantaa yaalii ilma namaati namni tokko wanni sirra jiru ati yaalii ilma namaatiin dhufu ka ammoo yaalii ilma namaa san bakkaan sii gayu rabbii gudda ati ammoo wanni sirra jiru yaalii ilma namaa kana rabbi qofarra xirkadha jettee dhiisuun qabdu hujii rabbi sirra kaa'e ebaltiin isarra jirti hujiin ammoo sirra jirti osoo waan hojjenne rabbii guddaa kajeelu miti hojjattee eegasii kajeelu rabbiin guddaa wa'acidduu lahum mastata'tu min quwwati qopheessaaf jedhe humni teessan wani lammata nurraa fayyadannu rasuuli qophee ifii qophaa'e tana calla irratti hin irkanne rabbii ifii kadhate rabbi irratti irkate tawakkula rabbi irratti tahee sababaa ifii waan ifii qophaa'e kanaa fi abdii rabbii guddaa walit dabale biyyoos bareetti yoo mala ifii callaa sagantaan kee qofaa kaayatte kiyya kana qofattu nagaya jettee ka rabbii keessaa lakkiftes hongofte yoo ka rabbiiti rabbuma taa'ee kadhadhaa hujii womaan irra hin jirtuttillee hongofte sagantaa kan keetillee baaftee irratti hojjette rabbii kan keetirratti irkattee rabbii kan kee kadhatu walitti qabu kana lamaan jechu akkas hojjeta rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni sadaffaa
نؤرى فيدنو رسول ربي عليه الصلاة والسلام كنكي هجم جو كيس باني أبدين دبني يرو هندا أبدي وردو قبل يرو أمني ساني قد كيس كافر في بعض عبادي سلا أدو أبدين قباتين إنما إياتهم هرقا باسيتهم وأتش كيسا جياء سلا مال جري يرو أبو بكر الصديق أبون أرغاني ينان قال لي مال تاتامتي نما لما كربين قد وجينجرو سديه اينو ترغون دامي قال لي أبدي ربي تنام أبدي هجم جيتو ربي إفراق أبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو رأيتي سنفدني توان قم ربي في أبدتني ربي في كأتني وان سلام مال لسان دلقني أكسر رب أنا كيسا في دلي يرو سراقا نسان الجيس أفلوف ربي فرط إركتني ربي وارديا قدف osoo ammoo akkasi jiran abdii gurguddoo mootummaa gurguddoo alamaa tan eeganaa kuffisuu heda hagam sagantaa hangma abdii wanni kun martuu takkallee abdii hin dhabne yeroo namni 70 dhufee marse rasuulli abdii takkallee hin dhabne ilmi namaa kun abdii dhabuu hin qabu yeroo hundaa abdiin tante guutamuu qabdati hamileen tante hamilee guutuu takka ta'uu qabdi yeroo hundaa akkasitti gaa wanti afraffaanu irraa fayyadannu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jiruu isaanii guutuu yoo laaltan waahila maleen dalagan waan hundaa waahilaan dalagan yeroo jibriil itti dhufee hijiraa bahi jedheen eenyu wajjin hijiraa baha jedheen abubakar siddiiq waliin hijiraa baha jedheen rabbi saahiba barbaachifti yeroo xaa'if deemu waahila fudhate zayti yeroo jiruu isaanii guutuu isin laaltan akkas maal nu garsiisa amma kun namni tokko waahilatti hajama jechuudha waahilli kun kam ammoo waahila khayrii ka khayrii sanirra si jabeessu waahila garaa si cabsuum waahila hamilee si balleessuum waahila kararraa si fuudhuu miti waahila si jallisuu miti waahila si qajeelchu ka si jabeessu ka gormuu sii ta'u ka waahila dhugaa ka duuban sin bitanne sin gurguranne waahila akkanatti hajamtaa jechuudha osoo sagantaa tokko hin seene dura waahila sagantaa san si wajjin hojjetu barbaadatu sagantaan jabaan hunduu waahila jabaa si barbaachisa saahiba jabaa si barbaachisa wanni shanaffaa nu irraa fayyadannu namni tokko dura taa'an ummataa tokko ka cinqii ummanni sun dhandhamu waliin hin dhandhamne ummata san bakka tokko illee gahuu hin danda'u rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waliin beela'e waliin rakkate waliin dhaanamani waliin cinqamani waliin hijiraa bahani waliin rakkatani waliin lola seenani waan sahaaban tahan hundaa walumaan tahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam rasuula mana tokko ijaaranii achirratti isaan waardiyaa godhaniitu achitti tiksanii ifitafiitii sahaaban rakkatan rasuulli wajjumaan deemee rakkata waan hundaa dura taa'aa jechuun fakkii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namaa ta'uu qaba nama jiruu hawaasa firraa saba fi sanirraa ummata fi sanirraa addan foohamne akka isaan rakkatanitti akka isaan hidhamanitti waliin hidhame akka isaan rakkatanii waliin rakkate akka isaan cinqamanii waliin cinqamee nama cinqaasan keessatti akkasii waliin deemu qofaattu cinqaasan keessaa baasuu danda'a namni yeroo ummanni isaa cinqamu ko ummanni isaa hidhamu inni qananii keessa jiru rakkoo keessaa cinqii keessa nama baasuu danda'u abada fakkiin rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam nu haa ta'u rabbiin sila alayhi salaatu wassalaam hijiraa kanaaf goda seenuuf boolla seenuu tan hundayyuu rabbiin irraa dureessuu hin danda'a rabbiin irraa dureema kan irraa tasalin hajamu rabbiini akkuma gaafa micraajaa san buraaqii fideefitti rabbiin silaa halkan yeroo isaan ajjeessaa hidhasan galgala asra'an buraaqii mana dura kaa'ee buraaqii koranii silaa achirraa shargataniituma madiina gabbuusuu danda'a rabbiin guddaan hin danda'u rabbiin danda'a wallahi hin danda'a ammoo hin goone rabbiin maaliif godhin beeytume ikhwaani maaliif rabbiin guddaan akkas godhuu dhabe beeytume wanni rabbiin guddaan buraaqii fideefi achirraa yeroo isaan ajjeefne dhisan qilleensarra fuudhee shaggate madiinaa gadi hin buusiniif maal beeytu waa takkaaf
takkittiin sun maal fakkii nuu haa tahuuf osoo isaan silaa buraaqin deemanii fakkii maal nuu ta'ame namni buraaqin ka biraa buraaqin deemuu hin danda'u mee ati namni dura ta'an hawaasaa tokko dura ta'an ummataa tokko akkamitti fakkii ummataa tahuu dandeetta sila hijiraan silaa fakkii nuu tahuu hin dandeettu maan rasuula rabbiiti buraaqin deeme namni biraa buraaqin deemuu hin danda'u dura ta'an tokkolleen fakkii bakka sanitti argachuu hin danda'u haa fakkii nuu tahuuf rasuulli rabbii cinqii hagana gahu kanarra rabbiin guddaan isaan baase rakkoo hagana gahu kana isaan garsiisee borum ta'a warri karaa isaanii qabatee deemu akkaataan jiruu isaanii sun adeemsi isaanii sun ummata bal'aa fakkii haa tahuuf rabbiin guddaan akkana godhe kanaaf egaa ikhwaanii wanni faa'idaan siiraa rasuula rabbi irraa fayyadatan tokkoo lamaa miti waan namni dubbiillee wali qabuu danda'uu miti matumarraa tuttuquu malee kanaafuu inshaa allah darsii keenna ka waayee cinqii hijra'aan dura zamana madiina'aa jedha makka'aa jedhama fatraan makka'aa sun asirratti xumuramte zamanni biraa ammoo zamanni madiina'aa ka jedhamu ka kabaja'aa fi jiruun tanarra kabajaa qabdu babbareedduun nama gammachiiftu hedduun keessa ciiftu darsii itti aanturraa eegalla jechuudha eegaltii jaarmaya mootummaa islaamaa isaan madiinatti ijaanirraa jala qabne akkamit duuba gaa jiruu guguddoo hagam jirtu tawaa hagam if keessaa qabdu ta nagayaaf keessaa qabdu lolaf keessaa qabdu barumsaf keessaa qabdu siyaasaaf keessaa qabdu diinagdeef waan hagam if keessaa qabdu barumsaa fi waa hagamiif jiruu guutuu mootummaa tokko barbaachiftu guutuuf keessaa qabdu darsii itti aanturraa jala qabne inshaa allah eega isaan egaa madiinaa seenanii maal hojjetanirraa haga du'a isaanitti alayhi salaatu wassalaam yoo rabbiin guddaan achiin nu eege waliin baran nagaa والله سبحانه وتعالى أعلم